kanaaf Baatakarai ansila atinatti gammaramu keetiisi jaaladhanaan jechuu kee kanaaf natti tola ture garuu waan xiqqoo qirna jedhe jira waan garaana qabe jira. maadha mee naaf himi rakkoon qabu abshir furmaatatti sii godha. Inni tokkoffaan ani nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti barumsarra ture. Dhagayuu jirta? Dhagaan jira itti fufi. Nama waggaa 27 biyya Chaayinaa barumsarra ture. Ati immoo intala shabaaba lafaa dhufaa kana isin feeta, dhungoo feeta, waan hedduu feeta. Ani barumsi biizii na godhe bakka sanatti wal dandeenna jedhu siif yaadee abdii murtaafaa as keessa jira. Rizwaan fa'aa jira, Tolchaa fa'aa jira, ijoolleen ardii hedduu jira. Jaratti yoo si dammarree okoo abdii kennu dhaggeeffachuu jira. Abdii murtaafaa yoo si dammarree wayyuu nama barumsarratti yeroo baay'ee waggaa 27 mee atummaa yaadi kan dadhabe waan ta'eef amma. Nama barateyyuu yoo xiqqaate nama asii achi ganaa har'araa takka jedhee waggama 200 300 jiraata. Xixiqqaatu umrii nagaa qabu waggaan 300 lamaan kun. Abshir nama ol kaffedhe yookaan waan hundumaa tiingi godhee ilaalcha godhee hojii sana badambii raawwatu nama umurii xaankutee fi nama beekumsa qabu homaa tokko rakkoon qabu isaaniif ati walii galla bakka si jaalladhe si jedhee dabarsitee namatti nan kennin yoo namatti na kennu barbaadde ijoollee arsii danuun beekaan ofii koo maratadhee isaan ofitti dammaruu nan danda'a ofii koo. Kanaaf amma ati gabaabumatti sima jaaladhee sinnaa tayaa jette jechuudha. Atumti naaf taata gaati gama keedhaan hin beeku malee ansin maratadhe kun ijoollee danuuti nu hordofaa jira waliif soddaa taanaa miidiyaa irratti illee wal qooduun hin nafaas tokko taana durayyuu oromummaan keenya tokko ijoollee keenyatu gandaa wal qooda malee yeroo soddaaf wallaggaa fi arsii immoo soddaa waliif ta'u eebaasee isaa jaalala bakka jaalala onni irraa maddaa deemattee galee gadi kanaaf ta'e anumaaf ati walitti dammaramnaa mucaa kaarroo akkas bareedu dhiyeessa. Sitti gurraachanne? Laala laafsira homaa ta'u bira. Gurraachina kanaa? Gurraachaaf diimaa walitti ta'ayyuu. Eegalee? Ajaa'iba yaa waa wallaggaa waxxarteetiniin akkatti natti mudditee na qabaa jirta anu biraati dhoowwaa jira garuu akkatti yeroo ammaa kana dhibee shamarri jaalala ofii dhohimattuuf ati nama doktora asli nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti baratan akkatti fuutee morma isaa qabdee sitti dammaramu malee jechuu kee kanaaf baay'ee galatoomii. Dammaramu barbaaduun kun kaayyoo lama qaba. Tokkoffaa akka uummanni ardiitti wallaggaa soddaa ta'anii kana booda wal kabajan ijoollee xixiqqoo qofaatti jalatti wal agartan soddaa jedhanii wal kabajanii. Inni lammaffaan immoo alaan jaalattee jaalala ofii yeroo dheeraa ibsattu akkatti achi baatee mucayyoon xiqqoonti doktor asli morma qabdee itti dammaramu jechuun kun raajidhaa waan shamarran keenya shamarran oromoolee jajjabeessu asumaan tayyib amma erga dammaramnu malee jette mee ulaagaan akka naannoo keessanitti dammaramu maal na barbaachisa maal qopheessuu qaba amma akka fakkeenyatti yoo fudhanne ani yoo fuudhuu barbaade akka keenyatti tokkoffaa 500 qabaachuu qabaa kun yoo ta'e ijoolleen as jala jiranii lammaffaa abbaa makiinaa bituu qaba haadha fookii bituu qaba obboleessa motora bituu qaba obboleettii argitee waan adda addaa bituufii qaba 500 xiree kafaluu qaba jechuudha ardii fuudhu mee ammasii bareedduu tana fuudhu kana wallaggaa tana fuudhu maal na barbaachisa maal qopheeffachuu qaba tumaanuu aadaa naannoo keessanii doohin. ለመጀመሪያ ዋነት ቆጴፈቹን ስራ የገም መጀመሪያ ኦኔ ቁልቁሉን አቀባቹ ተቆልዘዲ እኒ ለመፋሙ ማቆ ፈልጠ ኢንኮልፒን ቆሳ ድረስልኝ ኢንኮልፒን ኦኔ ቁልቁሉ ዮ ጀቱ ከነ ሲላ ኢንቲ ቀሞ ኢንጠራገሞ አመ ዮ ጠራጋ በርባይሴ ማጥራጋ ንጅራ ኢንጠራጋ ኖ አከስ ምትለ ጠገይ jaalala dhugaan qabaachuu jechuudha. Ammoo anaan hawwii. Onnee qulqulluu jenne bar matragaa fide xaragu.
namni dogoggora ila dubbisaa keessatti namni dogoggora miti wala gaarsee dheefaa miidiyaa irratti wal qoodee wal arrabsaa jiru. Xayyib dogoggora kaa jecha sana dhiise. Dura jaalala dhugaa naaf qabaachuu moo anaanin ni jettee feesbuukii lama sadii bantee tokko naanaasa'a. Isa kaaniin immoo nama jana waan akkasii sirraa hin eegamu. Darbee immoo maatii koo hin kabajaa. Gabbara akkuma wallaggaa moo akka arsii miti nuni aadaan keenya mahaakalanya mata. Siinillee hin miidhu. Maaliif jennaan bor waanan sitti dhufee siin jiraadhuuf si wajjin jiraadhuuf mana keenya keessa qullaa goonee maatii keenya gabbarree nuni beelofnee bullu nurraa hin eegamu. Maaliif jennaan waan hundumaayyuu likkitti bakka gabbaras kennitee sinna sirraata guuttattee maatiitti warra kee ergitee ni kaawwal godhannee anillee lafatti jirtu si dhufaa ijoolleen arsii wallaggaallee walitti dammaramu eegalu jechuudha yeroo sana. Gabbara meeqa barbaachisa fuudhu. Gabbara jaamaan amma warri jedhan ifaan kana dheetin maamuu hin danda'u ofii koo of kennuu hin danda'u. Warri koo kan hiriyootaan kee yoo laatu akka teetii turre meeqatti gurguramaa turte fakkeenyaaf armatura yeroo heerumtu akka teetii tana meeqatti gurgurataa turame waan irratti fakkaatu. Akka birrii Itoophiyaatti yaa bakka jira miti kan heerumeef kan hin heerumne kan takka hin heerumne meeqadhaan jalaa godhe irrifadhaa yoo ol guddiftu. Absuraan si jaalladhina kana hundayyuu sin kafalchiisu. Bakka yoo baay'atee kuma 30 bas akka birrii Itoophiyaatti jechuudha. Kuma 30. Eka. Baay'atee? Kuma 30 kun astaayitii qabu astaayitii. Abshiraan astaayitii siifan godhana jaallattee si jaallattee jennaan maafi mushkila. Anumti iyyuu sitti hawwalee ati immoo maallaqa sana geessitee beeksisa koof kennuu dandeessa. Kun waan salphaadha hin sodaatin.